Mala waan ajaa'ibu. Uummata ajaa'ibaati bara. Hayyuu yoo ati maqaa dhoofte amma ustaazota kenniin kanneen ustaaz Abubakariin ustaaz Yaasin Nuuruu ustaaz Ahmaddiin Jabal faa namni riyaan akka hayyuutti ustaaz Ahmaddiin Jabal gara lachittu diiniin illee barumsaan illee abbaa seenaa silaa akka biyya jiru isaami Oromoon maqaa dhoofte hin dhoofte maaliif musliima kaa ustaaz maqaallee ustaaz Ahmaddiin Jabal namni haaduu jedhutti murteessee Oromoo maaliif maqaa jaraa jaraa soostu asii hojii Udu deebi bilaal. Warri tokkummaa Oromoo natti himtan ammoo kijibdu isin marti keessan. Ustaaz Ahmaddiin Jabal gamme moo'een nuti sun interviyuu irra kaleessa gartanii. Jimma ta'uuf aabbichoo achi suura tokko waliin ka'an. Maal jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal gaafa gartee gara hangoo dhufan na waamanii didee aabbichuun. Suuraa sanillee akkuma tasaa waliin dhufnee waliin kaaneedha. Garuu maqaa suuraa saniitiin duuti itti murtoofte Ustaaz Ahmaddiin Jabal. Ni beektanii? Sagantaa akka gurbaan baanee guutuun suuraa garagalchitee Ustaaz Ahmaddiin Jabal yoon duudhu Oromummaan hin jirtu jettanii ni beekna. Hin daganne seetanii amma waggaa jaa jirra amma waggaa jaa torballee jiraannu nu hin daganne. Diina keenya hin dagannu. Diina diinii keenyaallee hin dagannu. Diina Oromummaa saba keenyaallee hin dagannu jechuudha. Ustaaz Ahmaddiin Jabal agadhaallee ma jedhan. Warri jettan yoo Ustaaz Ahmaddiin Jabal ka filmaatatti as dhufu taate ni ajjeefna jettanii akkas jette Oromoo. Bar osoo hangoo nama kenne dhaabbichuun bar osoo kan dabarsanii olii kennan taate eenyu kenna Ustaaz Ahmaddiin Jabalii kenna namni gartee dandeettii gayaa namoota nu agarre keessaa qabuu fi seenaa beeku namu biyya tan akka bulchanillee beeku biyyuun maaliif akka cabxellee beeku amma namni gariin Oromoon miidhamtuuf Itoophiyaan cabxeessa kijiba kazzaab Itoophiyaan wanni isiin cabxeen maqaa amantiiti lollillee ka deemaa ture malee Oromoof Amaarii wal lolellee hin jiru. Oromoof Tigree wal loltellee hin jirtu. Itoophiyaa keessa lolli deemaa ture lola amantiiti. Kiristinnaa ka hin ka'u. Islaamummaa gadhiis gadi hin dhiisu. Anas sima kana midhaa tana sitti himu. Maaliif ibaluun fa'aa wal dhabuun barbaadu nama. Anumaan hangoota. Miliinikillee ka dhufe. Maal jedhe kiristinnaa kaa Itoophiyaan dachii kiristaanaati ortodoksii ta'a hin taanu achii kaate dubbiin mishiinii fa'aa wal quban duubaan dhufe galee ufin dhibinaa waan diida jiru waan namuu beeku irratti Oromoon mataa keessan ufin garagalchina ijoollee lama dhuftan nagaa arganii addallee rakkoon amma deemaa jiru jaalattee jibbite waddarkiin xallaan sitti naman kaawurre ibalu faati. Gaashee ebalufaa sitti amanii barbaaddaa? Shanee wanni qawwee fuuteef Islaam Itoophiyaa keessa hin jiruuf. Faannoo wanni qawwee fuuteef Islaam Itoophiyaa keessa hin jiruuf. TPLF wanni isiin qawwee fuuteef araakii doomaa nu baaftaniif. Rasni deebu faannoon Islaamni araakii seenee biyyaati nafxanyoon. Shaneen Islaamni araakii seenee qawwee fuute. Oromoon rakkattee hadha waa taateen jirtu abbichuun Oromoo ta'uu Adaanichi Oromoo ta'uu Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa Oromoo ta'uu warroonni biyya bulchaa jiran namni tokko shakkii irraa qabu tokko illee jiru. Akka Oromoo isaan qabsaanillee shakkii tokko illee irraa qabu hin jiru. Garuu rakkoon jiru Islaama maaliif Itoophiyaa keessatti beekumtii nurra kennitanii warra jedhu warri gaarase. TPLF ammoo maaliif araakii na baaftanii. Ijiptiyoonni loltuuf qaraa Islaama kana nu alagga dhooknee Ortodoksii ijaarree Itoophiyaa keessa galchine maaliif uummanni Islaamaa yoo dhufe haqa ofii irratti daangaa isaa irratti Quraanaaf hadiisa waa wonna godhee haqa ofii dabarsee namaan kennu kan namaan tuqu bishaan ofii qat godhee hidhata uummanni musliimaa tapha akka isan hin beeku ofirraa dhoorkuu hin dandeenyu jabina uummata musliima Itoophiyaa waan beekaniif Ijipti kaleessaa kana dalagaa turte jechuudha. Namni Itoophiyaa Ortodoksiin akka seentu waa mara gootee Ijipti. Sisteemaa itti wal fudhu kana kaa'ee Ijipti yoo xiqqaatu waggaa 100 jirti. Mootummoonni Ijiptii guutuunu Itoophiyaa namni halkanii guyyaa isaa 24 waan deemu akka uummanni musliimaa waliin baane godhaa dalagee Ijipti jechuudha. Shaabiyaan talaalaakii gaangoo argatte. Bara seenaa keessoo seenaan dhagaa dubbisaa. Siyaasiin adda baasuu dadhaban kana eenyu argaa Haile Sillaasee eessa yuunivarsiitii Finfinnee as Itoophiyaa keessaa baasee. Maaliif jabaa warri Islaamaa Shaabiyaadhaa garas jiru jabaan Eertiraadhaa chi jabaachaa jira jira Waaqoo guutuu garanaa loluu jira jedhanii ergan. Garis ni maal dhagaa. Jaarraa abbaa gaafa inni adda bilisummaa Oromoo dhufe jira Waaqoo guutuu garas itti kaane
jaarraan asiin dhufe akkam goona jedhan jechuudha. Leencoo lataa faatii diimaa naga'u maal abbaa caalata wal guuraa hidhatanii achitti baaruu tumsaa mataa irraa buqqisanii sooressa jaarraa abbaa gadaa biyyaa achi kaasan jechuudha. Laal waan isaan dalagan. Nadhii gammadaa maa ajjeesan maa dhabamsisan. Sheekanii beekan. Jamaan roobalee fa'aa mul'isa abbaa gadaa fa'aa. Sheekulee ta'e namaraa. Qubee afaan Oromoo hin jijjiirra jedhan. Qubeen afaan Oromoo seenaa naga ga'u guddaan hadha kan namni seenaa qubee afaan Oromoo kanarratti nama sheekaan maqaan dhoofnu laagaamaa jedhanii kaleessa lammaan faatii rabbaga isaanii lugaamin laagaama deebinnaa abaaca jechuun sirrii miti qubeen tun bakka hin taane eegalamteedha. Qubee kaboca Oromoo miti. Warra laatiin abbaan biyya qabde jechuudha. Jijjiiruu hin dandeettu laagaamaaf daagaamatti. Yoo qubee kana fayyadamuu dhiifte malee bakkuma warri kaayee ABCD jedhee kaayisan gubbaa fayyadamta jechuudha. Garuu wanni hin godhaman hin jiru. Kanaaf hagan isin ijaan folchallee waa bara yabbiftanii oriina. Mirga amantii keetiillee ka kiristaanaa waaqeffataa pirootestaanaa namni sibboo naqi furaa dhooke. Sabummaa keetiis biyya teetiifis haqa nama kamiitu amantii fedhe abbaa fedhe haa ta'u. Nama miskiina cinaa dhaabbadhu rakkataa cinaa dhaabbadhu hundattu. Ka amantii miidhanillee ka sabaan miidhanillee biyya ambaa keessa turan biyya Ameerikaa fakkaattu biyya gartee adda addunyaan itti hawwan kana wanni isin Ameerikaa taateen Ameerikaan mirga nama hundaatu abbaa feete qabatti abbaa feete mirga qixa qabda abbaa. Namni baqattee biyya namaa keessatti biyya guurdoo akkanaa kanan argin siyaasan dalagin. Dura deem biyya namaa yoo rabbiin si kennuu baate yookaan dhusi biyya keessa teettee adda kun asiin dabate asiin jallate hin jedhin akkatti deeman hin beekan. Kanaafuu alhamdulillah hakalee siyaasaa hubannoota qabnu irratti biyya alaa dhandhee Ameerikaa biyya fakkaattuu ammallee biyya guddoo biyya wanni hunduu akka ka addunyaa tana keessaatti amma gartee waa hunda sirreeffattee gaariitti heera gaarii qabdu waa hunda qabdu gartee namu addunyaa irraa amantiin addunyaa irraa jirti namni addunyaa irraa rabbi uumachi jira. Hundi nagaa waliin jira tokkochi ati islaama ati kiristaana waaqeffataa wal godhu hin jiru. Yoo namni islaamaa tokkochi illee hiriira baay'ee poolisa ramadaniif jala deemaa olaa ganni dadhabee galutti. Protestaantii illee bo'oo illee bo'oo jechuudha. Sigalee heera biyyaan cabsinat Ameerikaa keessatti. Heera biyya sanii cabsinaan mirga tokko hin qabdu. Keen amma sitti waan fedhe dalageeti si wucaa sitti gartee nama oficcisiisee waan fedhe dalagee daaraa itti baaseeti si jedha guyyaa kana ati heera cabsinaan mirgi kee cabe beektaa kan hin beeku waliin namaa bara. Yoo heera cabsite makiinaa osoo ooftu yoo ati ispiidii haga makiinaan deemuun ol oofte heera cabseerta mirgi kee cabee jira. Akka fedhan si godhan eegasi. Mirga hin qabdu mirga ofirraa mulqee kenna kuni eegasi deebi'u akkas sin jedha sin jaalladha sin kabaja. Warri arraboollee galatooma warri teettanii obsa warri gara tiktookii dheeree sin kenne teettanii lagana ture illee teenne naan deemtee ka daamaan kiyya yeroo gariin harkaa burraaqee lixa akkasi waa bara wanni as gubbatti lollee sin xiyyinuuf akka waa bartanii mirga keessan waan gootanillee. Social media ambii irrattuu bahee gartee sagaxee jechuun sagaxee ta'ee jedhee iyyuu beekamtii argataa dhugaa dubbadhu namni gartee si waan fedhe siinaa jedhu. Haadha abbaa keetii yaadi fira keetii yaadi ilma namaati yaadi umarraa itanii mirga ilma namaati. Haga dandeettetti. Sigalee saba namaallee tokkollee hin tuqinaa. Amma namni garii nu deebine amaara jennaami. Amaarri akka amaaraa wanni si godhan jiru. Keetuma amaara ta'es nyaachaa bahe kaleessallee. Uummata Tigraay illee hin tuqinaa. Uummanni Tigraay tokkollee kophaa si godhan jiru. Akkuma keenya kunoo kee ganda keessaa keenya dadhabne Oromoo ijaaramee maqaa uummata kanaatiin daldaaluuf deemutu uummata Tigraay illee gartee ficcisiise. Namni ganda ofiitiin taane namaan ta'u. Tigraay kaadha uummata Tigraay fichiisaa jiru ijoollee Tigraay. Oromiyaa ka gartee fichiisaa jiru ijoollee Oromooti. Amaara ka fichiisaa jiru ijoollee Amaaraati. Namni tokkollee ganda tokko dhaqee tuqeen jiru jechuudha. Mootummaa waan fi dalagaa jira gartee. Tigraay mootummaa namni himatoo jiraatee akka jibdu. Bar mootummaan ka kaleessaa ganda namaa dhaqee bar nama hidhee nama fixa. Nama rashanaa makiinaa lafa sirrisaa bar ganda kee keessa. Sigalee ajaja baasee bar. Araa kiiloo irraa ajaja kennee. Karaa sanii sii kennuu hin danda'u faamisha Mahammad gara siin atilleen erganne sii kennuu hin danda'u warri dubbachuu barbaadan boru inshallah waan namarra dubbanaa mormuu barbaadan warri tiktook illee naaf folchaa warri karaa feesbuuk illee qabadha rakkoota kabu isin jedhee adda baanu maali tiktook kanarra waa hedduu dalaguu dandeenya inshallah yeroo garii bar hadhooftu akkana guursanii namni dhugaa yoo jiraate as dhufee akka inni uummata waa barsiisu godhan hadhooftu isin guurse Mustafaan
warri aartanii dallantanii dhugaa harkaa qabdaniif Jawaarillee deeggaruu siyaasa kanarraa waa godhuu barbaadan faallaa kenna deemtanii hadhooftu ani isin guurse kana guuradhaati peejii kiyya ta'ee bakka biraa ta'ee dhaqa agartee dhugaa jirtuun waliin mormaa namni waa baru dhugaa jirtu keessaa fudhatuuf isin galaani waan sodaatinaa nu hundinuu yoo duubachi deebine bar yeroo gara duubaa deebine waa'ee amantii irraa waa dubbannan beeknaa bannamu kan musliimaallee kiristaanillee yeroo gandaachi deebi'ee gosaanillee bar waa dubbannaa duubatti deebine warri balu akkas nu godhee kan ta'e balu barkaadiree keessa dhufaa jira aga jira ittaan dubbadha dubbattee taabbaatonni dhufu takka illee jiru narraa baradhaa nam tokko waasin godhu wallaahi hin sodaatin gadheen ta'in qaba waan duubatti susettu hamasu fidi abbaa irratti macalaas warri ammoo Jawaariif jecha Mustafaa dhagaatti guuraa ooltan abbaan ni jira taa'ina caqas akka gaariitti jechi kiyya takkatti hin jalan dabartu yaa tiktookii garas dhuftaare nama hedduu taa'aadhaa masii kennuu hin danda'u haaleen cakiyya faamishaa boru sii kenna inshaallah boru karaa feesbuukiitiin qilleensa sirreeffadhee yoo karaa saniinillee ta'e boru sii kenna amma dhiira hedduu tas gubbaa jira aaree yaa'e namni garteen kennineefi akkasii isin jaaladhaa isin kabaja warri gara tiktookii jirtanillee wanni olii gamman macalaafneef na uffolchallee wanni isin mammacalaasuun maali beeytanii wanni isin gamman macalaasuuf waa baraa asun gubbaa teettanii kijiba jechuun akkama sheekeen nu kadhee tare san gartanii profaayila waan biraarra kaatee dhufee gara sagaleen beeka yookaan ammoo gartee yoo as dhufee waan na gaafatu hin qabu ni kutee chokootu jennaan nama isin mormu duuba taa'ee qabaa naa fida nama ana duuba taa'ee hamtuu kiyyas ka mootummaa kanaalee waan biraa dubbatee isin dhibe wallaahi dhagaa warri as jirtan osoo namni yaa'ee yeroo biraa himaa warri as sirra jirtan warri gartee ekseptii na gaafattan ana waar saaliyaa saalaa siraaj faati ulfaadhaa dhiifama na uffolchaadha ana waar siraaj tokkummaa arsii jabaadha haqaaf jiraadha gumaa koo namoota guddaas kee jira na uffolchaa inshaallah boru yoo rabbi taate ni dhufa faayimisha yoo rabbi inshaallah bizillahi ta'ala naami yoo rabbi biraa taate ni dhufa warri karaa tiktookii jirtanillee boru ni dhufna inshaallah na uffolchaadha akkasii warri gartee namoota gara kiyya dhufuu didanii gara kiyya warra dhufuu dide nagaa yeroo garii bar akkana jarjarsaniiti waa fidan warra peejii irratti bakkoota biratti nawaa mallee bakka namni sirnaa jiru yoo isin dubbiin jabaatte messengeraa na bilbila nawaa ma isin dhufa bakkoota namoonni jiran namoota hedduu jira amma kawaa'ee Oromoo kanarra isin dhibu namoota hedduu ijoollee warra qabsoo keessa turellee peejilee gurdaa jira kan hin beekne beeytanii misi bakka wanni baalam sinii seenan hin dhaqa bakka gartee sirni jiru bakka nama sirnaa waa durii ijoollee wal arrabsituu fi nama osoo hubannoota hin qabne waa godhu bakka namoonni sirnaa jiran namni waa gaafatanii nama deebisu bakka namoonni waa nama gaafatanii gartee laal nama gaafatanii ija mataa nama yaasan nama seenaa beeku nama siyaasaa beeku nama dhugaan deemu warra akkanumaanii erganii waa dhaga'ee fiigee dhufu miti namoota hubannoota qaban keessaayyuu namoota qabsoo keessa turan namoota bilchinna siyaasaa qaban namoota akka isin irratti nawaama kun ammoo namoota isin morman bakka biraa walganii maqaa namaatiin haa ta'u paartiin haa ta'u Oromoon miidhamtee ajjeefamtee dheeka'u eenyu ajjeesaa jira eenyu dura gartee mootummaa kanneen jedhaati inshaallah akkasitti isin jaaladhaa isin kabajaa eega dhufta yeroo teessan gubdan sooshaal miidiyaa kana barata intarneetii kafaltan waa bu'aa buusa ummata keenyaaf ka sagalee hin qabne sagalee haa taanu ka du'aa jiru ka madaayaa jiru ka saamamaa jiru waan akka gabbayee galuu dadhabe ka jiruun itti qaaluufte kanneen ka goonuun nuti namoota dharaan isaan sobee nyaatu ummata keenya gartee hamilee isaan cabsu warra kanneen gabbaanii irraa dubbannee anuma namoota hedduun galchinee borusi galcha abbaa dhiifama nama hedduun na gaafatee nama gartee mana 10 olii tokkollee hin galchine amma nama qoodina godha leenca kiyya borusi galchaati nama kaleessa solonna jennee jechuudha kanaaf akkasii isin jaaladhaa isin kabajaa warri faallaa wal jirnullee garuu waliin finnu harreen dhiittee elkaa walirraan cabsituu jedhanii namoonni gartee arrabaa fi dallee arrabaa fiigina siyaasaan tun gabaan adda galuu geette amma yoo guddatte waggaa takka nagaa gaariitti irra isin deebi'a siyaasaan as gubbaa walii gochuutuun yoo guddatte yoo akkam guddatte waggaa takka namuu afaan qabatee galuu deema Mustafaas gubbaa iyyullee galuu deema
maaliif wanni nurra wal waccuu finnu tuni guutuu abbichuuna cufu jira afaan isii wanni nama galchuu gara mana nama galchuu maali beeytan mootummaan kun filmaan as dhufu jirani filama abbaan dhufi rabbi haafidu alaamana ol gala bishaan asabii kun argamee deebinaan biyya as deebi'anii hattu yakkamtoota warra lubbuu namaa balleessi maal kanniin biyya fedhaa jiraatu interpooliin kaan fidanii seeraa dhiyeessan namuu seerri akka dalagu mootummaan kun eenyu akka ta'e gaafa hojii amma dalagaa jiru kana mootummaan kun xumuree mataa hidhas deebi'a jechuudha. Namuu sooshaal miidiyaa illee heera godhata sirna godhata. Namni hedduun ufiin uf argee gaggabee akka warra guyyaa qiyaamaa jedhan gartee namni gariin rabbiin warra irraa nun godhini badii xixiqqoo rabbiitti herregaa jedhan gartanii. Rabbi warra irraa nun godhini akkanan goone jedhanii bakka lama adda baafte olumaayin tokko rabbiin gaafatee roonni halaakamee hadha jedhe gaafas illee irra siitale gartee irra siitale deem jedhee gartee jenna seensa. Kaan ammoo xixiqqoo tanatti qoceedhaan rabbi warra irraa nun godhini jahannamitti dabarsaadhaan badii inni xixiqqoo jedhe turitti tuulamte. Bare ilmi namaa kunillee jahannamii ofii qaba. Isiniilee karabbii irraallee fudhatu heera qaba jechuudha. Maaltu dhufuu deema lubbuun nama hedduu baddeerti. Oromiyaa kana keessa Itoophiyaa keessatti sababni baddeef eenyu akka balleesse mallaqaan eenyu gargaare yaadaan eenyu gargaare qaamaan eenyu irra hirmaate sigalee Mustafaan maal as gubbaa iyyaa ture ibalu maal mormaa ture hundi kennaa sigalee hundinuu maal ta'uu deema sitti gadi fiduu deeman akka taa'ee danda'aadha haasaa inni intarvii miidiyaa irra dhiyaateen badi himannaan sadii irra dhiyaatee jechuudha himannaan sadii haasaa isaarraa afaan isaarraa sooshaal miidiyaa tapha seetaati. Mootummaan Itoophiyaa beekaa ka arrabsullee ka faarsullee ka deeggarullee ka mormullee dhiise seetaati. No hojii guddaa asirratti dalagaa ture dalagaa jira. Bakka feete jiraadhutti. Teekinooloojii harkaa qaba eessaraa eenyu maqaan isaa gandi isaa abbaan isaa hundinuu adda si baafatanii harkaa qaban liisteera jira. Ilmi namaa gariin dhugaadhaa isaaf guuree erga ibaluun kun bara akkasii maqaan isaa ibaluu as jiraana bira ganda akkasii jira akkasii qoca. No. Sooshaal miidiyaa abbaa sooshaal miidiyaatu araa kiiloo jira. Akkatti infoormeeshin guuratu diina biyyaatiif ergamtuuf wallaalaa beekaa katee jedhee dalaguuf kaan ittiin addaan baafatu qaba jechuudha. Kun anaatuun as gubbaafamnee oollaa jechuudha as keessa jirti dhiirti. Dur mootummaan nama leenjisee bobbaasa ganda keessa bakka urgeen jiru gabaa keessatti hoteela bakka hunda ramadanii mootummoonni dabran cinqiin isaan argamu maal beektan damee dantaatti kaawwarra gartee dihinnati jettee Itoophiyaan waamtu intelejensi kana bobbaasaniiti namni maal yaadee maal godhee teeleefaa keessa bakka gartee ati telefoona fayyadamtuun keessa seenanii karaa saniin gartee achi seentee waan baatuus adda akkasii miti. Dhiizi ofii keetii saayin gootee imeelii kan kee waan hundayyuu itti hidhattee ofii keetii jechuudha. Peejii namoota irra dhuftee guyyaa kana katabaa oolta. Kun bahee guyyaa kana as gubbaa iyyaa oola. Ka iyyu kun wallaala moo beeka. Waa dalagaa jira moo akkasiin iyya. Garee jara ijaaramee jira moo diina dhaabbata moo diina yerooti. Sabaaf dubbachaa jira moo diinaaf. Dantaaf dubbachaa jira moo haa balleessullee haa tolchullee inni paarsonaaliyyaa hundi kutaatu. Kanaaf akkasii inshaallah. Zeenu Abu Maher jedhamu kuni Abu Maher qofaa miti Abu Maharii kumatu jira. Suudi Arabiyaa warri keessa jiru warri gartee qoonsilaa imbaasii hojiin dalagu dallaalli namoonni garii waan quban qabu dallaalli biyya keessaa kaalaa nagarra abbootii qabeenyaa waan godhan biyya keessa namni lafuutti jiru biyya keessa eegalee jedhee abbichuun naggaadee horsiisee bulaa qotee bulaa ka baadiyaa jiru ka magaalaa jiru ka biyya alaa jiru biyyoonni arabaa isa warri biyya arabaa taa'ee waa dalagu irra gowwaan isa caalu hin jiru. Mootummaa kana irratti dalagu jechuudha. Irra gowwaan maaliif gara dhaquun qabu. Mootummaa hunda hedduu amma barrakkoo namni keenya qabu dhiifamallee naa godha. Mootummaa meeqa waliin Itoophiyaan waliin dalaguuf karaa bara mootummaa hundaatiin poolisaatiin interpool jan kanaan namoota dabarsanii walii kennuu irratti dalagan namni gariin quban qabu. Osoo gaafa ta'e namni hedduun siin deebisu. Amma ka dalagamu jiru biyyoota
diinni biyyattii kanaa keessatti heddummaatu ijoollee irraa ganama guddaatitti keessatti dalagamuun mootummaan kun waan dolii galee fixee jira. Gaafa barbaachisaan geette iqaamaa qabaatte lammii biyya sanii taate jinnii taate dabarsanii olii kennan jechuudha. Garuu dhaqanii rakkatina bakka fedhaa jiraatu. Jawween faatillee koodii nafxanyootaa TPLF illee kalayyaa jiraa mi'am koottaa jedhanii didan ammoo interpuuliin dhufan naa qabadhaa jechatii tan irra isin deebi'u koottaa jedhanii waaman hin dinne interpuuliidhaan dhufan interpuul jechuun waliigaltee mootummoonni addunyaa kaatantu jiran biyyoota isa waliin haasanii dabarsanii kennu namoota yakka dalagan biyyi sun maal adda baafatti namni kun yoo fakkeenya sitiziina ta'e ka biyyaatti himatama biyya himatamee biyyi nama sangartee saba himataniif kaanii biyyi sun qabdee hiitii yookaan ofii biratti itti murteessiti yookaan dabarsitee kennite jechuudha. Kun namoota fakkeenyaa kulgaltummaa gaafatee rarra'ee taa'u yoo jiraate dabarsitee kenniti. Biraan dhaabbattu sanniin. Oor namoota fiizaan dhaqan. Amma keessaa yookaan biyyoonni addunyaa keessatti amma kanaaf laal mootummaa Eertiraa warra deeggaru. Noorween jalqaba isinii tuqee jira. Nama 20 lammummaa irraa mulqitee jirti. Nama 30 qorachaa jirti. Waliigala nama 100 fi 35 qormaata geggeessuu jirti Noorween. Warra sittiziina waggaa 8 ol sittiziina ta'anii biyya san keessa jiran. Lammii Eertiraa. Karaa kana warri Ameerikaa keessa jirtan mootummaan Ameerikaa illee jechuudha. Joo Baayidan biyya 19 warroota giriin kaardii qabanii fi baqattummaan achi dhaqanii jiran irratti gartee qormaata haaraa geggeessaa jira jechuudha. Nama dhiingaddaa White House-itti warra Republican Guard warratti dhukaasan irraa ka'e kaaniif warroonni gartee intarbii adda addaa qabanillee akkaataa itti gartee wanni sun duuba deebi'amee qoratamuun hedduun bahee jira jechuudha. Addunyaan tuni garri isin deemtu kanaaf kan isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa saadeeraas gubbaa ture na uffolchaa.